Kun chaanalii YouTube Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaati. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa mootummaa fi uummata gidduutti yaa'insa odeeffannoo qulqulluu akka jiraatu ilaalcha biyyaalessaa dagaagsuun hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa akka guddatu gochuuf hojjeta. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa odeeffannoo fi haala qabatamaa yeroo naannoo fi biyyaa karaa chaanalii YouTube'n isin biraan gahaa ture qabiyyeewwan barsiisaa bashannansiisaa ta'an babal'isuun dhimmoota hawaas dinagdee siyaasaa qabatee dhufaa jira. Chaanaliin Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaatiin qophiiwwan garaagaraa keessatti dhiyaata. xiinxalli haala yeroo irratti ni dhiyaata. Oduu ijoo tibbanaa torbanitti yeroo tokko oduu fi odeeffannoo naannoo fi biyyaa keessatti kan dhiyaatudha. Aaga badhaadhinaa sosochiiwwan hawaas dinagdee fi dhimmoonni teekinooloojii wal qabatan keessatti ni dhiyaata. Gaaffiiwwan uummataa marii fuulaa fuulaa qaama dhimmi ilaalu waliin deebiin itti kennama. Miidhagina keenya dhimmoota tokkummaa obbolummaa fi waliin jireenya sabootaa akkasumas aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti dhiyaata. Chaanaliin YouTube Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa madda odeeffannoo filatamaa ta'uun isin tajaajila. Kanaaf toora chaanalii Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa subscribe, like, share gochuun odeeffannoo naannoo biyyaa fi addunyaa hordofaa. Waliigalan alaa galan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa yeroo dhiyootti nu eegaa.